Itoophiyaa kun as dhuftu jechuudha. Voted successful sirbi Leencoo Gammachuu votii gootu jechuudha. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya qabu jechaaras viidiyoo biraatti walitti deemnee jira. Viidiyoon kun barsiisa yookiin akka tiitooriyaaliiti. Maal fideen gadda Afriimaa waan ilaalchise viidiyoo isiniif dalageetan ture yeroo vootii gochuun jalqabu isiniin beeksisa liinkii isaa piroomooshinii hin hojjenne yookiin koomiti jedhan isiniif ka'a jedheetan ture. Amma immoo xiqqoo steeppii waan qabuuf akkaataa itti vootii godhanii jalqabaa kaasee garumaatti isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo barbaadda mobaayilii keessanis koompiteraanis gochuu ni dandeessu vootii jechuudha. Sanaaf steeppii jalqabaa kana garumaatti wal wajjin daawwanna. Namoonni channel kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun nageetan mallattoo notification tuqaatee jechuudha. Barbaada yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa. Jalqaba liinkii isaa hin seennaa gaafa liinkii sana seennu kana nuuf fida laanguweejii bira waan ta'eef ingiliffatti deebisuuf yaalla. Kunootti ingiliffatti deebisna. Ni fida amma ingiliffatti deebi'ee jira jechuudha. Ingiliffatti deeffannee gaduma sirnaa laatan kan Leencoo ni barbaanna fakkeenyaaf kan gaduma deemnee giruupiin isaan jala jiranii Leencoon kan Afrikaa traditionally kan isaa sirboota aadaa jala galee jira kan guutuu jaazmoo maal jedha dhuma isaarraa ni barbaanna gaduma sirnaa kunootti kan Leencoo kanaa jechuudha beessi or group in African traditional jedha kana jala seennaa jechuudha maaliif Leencoo Gammachuu as jalatti dorgomee jira jechuudha amma loodii gochaa jira kunoos ineeddu connection keessan maybe ariifataa taanaan dafee isiniif fiduu danda'a ineeddu jechuudha amma isinii fidutti garagaraa loodii amma inni godhe raatu ineeddu sana booda siis loodii godhee ni fida kunoo African traditional music jalatti warra dorgoman namoota ciccimootu gaa jalatti dorgomee jira beetijii faatu jira akka Afrikaatti gaa beetijiidha artistoota beekamoo kunoo Leencoon kanadha sirbi Leencoo kana foto sagaru quality duwaadhaan kan isaanii irra godhanii quality duwaadha kan warra kana yoo ilaaltan ta'e kunoo quality baay'ee babbareeda kan Leencoo morma isaa ol qofatu mul'ata sayyuu sanarrayyuu immoo viidiyoo foto isaa quality hin qabu haa ta'u gaafalan qabu maybe akkatti fotoon ergameef ta'uu danda'a ofii barbaadanii foto quality hin qabne godhatan ta'uu danda'a kan biyyaa garuu quality qaba Leencoo vootii goonaa jechuudha sitti gaafa seennu bakka duwwaa iimeelii fi paaswoordiitti guutannuu fida akkaawuntii isaa hin qabnu waan ta'eef garuu create account waan jiru gajjallaa jira akkaawuntii isaa bannaa kuno create account nas jira waan ta'eef create account jennaani don't have account yoo account chan qabu ta'e banadhuudha hin banna jechuudha create goone as dhumee banna sana booda kana nuuf fida jechuudha new create account jedha full name maqaa keessan full name gashitu sitti Gammachuu Addisu asitti immoo locationii lakkoofsa nambarii Itoophiyaa jechuudha pilaas 25 tokkoon isa jalqabu Itoophiyaa barbaaddu jechuudha as keessa Itoophiyaa kun Itoophiyaa guutuu foon nambarii keessan guutuu jechuudha lakkoofsa bilbila ofii qabattan sana guutuu asitti immoo iimeelii keessan guutuu jechuudha iimeelii yoo qabaattan gmailii machuudha yoo qabaattan ta'e immoo please create godhaati sana kee guuttadhaa seenaa asitti immoo Itoophiyaa locationii keessan country jechuudha Itoophiyaa guutuu asitti immoo paaswoordii create godhattu jechuudha paaswoordii masalphaa maaliif maybe akkaawuntii kana baay'ee akkaawuntii cimaa waan hin taaneef paaswoordii salphaa godhachuu dandeessu waan yaadattan jechuudha asittis isuma sanarra deebitanii guutu jechuudha asittis konfirmii gootu sana booda erga konfirmii gootanii agreetuunii lammasaatti tiikii yookiin raayitii gootu sana booda koontiinii wattuun jechuudha koontinuutti loodii gochaa jira jechuudha hundi keessan please kan waan gochuu qabdanidha akka baay'ina keenyaatti nyaachuu qabna yoo lammansaa dhiisne Leencoo yookiin guutuu barraa fudhachuu qabu maaliif nama lama keessaa tokko namnu yoo dandeenya immoo lammansaa nyaachuu danda'an wanti beekamaan hin jiru kana booda kunosti thank you for creating an account with us you have not verified your account check email keessan naqaa cheekii godhaati achi konfirmii godhaanii yookiin achii fi eeyyamamaa akka inni ta'u godhaa emailii seenaati jechaadha sana booda baataniitu emailii lafa gmailii keessanii dhuftu jechuudha gmailii keessa as dhuftu jechuudha confirm yookiin continue godhaa siniin jechaa jira asini continue jettuun jechuudha karaa emailii keessanii xaxanii seentu jechuudha mummuun daganaa sana booda asiin dhuftanii paaswoordii suma silaa gaafa isinii fidu yoo isinii fidnete itti naxxachuudha sasila create godhan continue jettuun jechuudha sana booda isinii fidaa jechuudha keessin bakka amma akkaawuntii sana banattaniitu jirtu jechuudha akkaawuntii sana waan banattaniif artistii barbaadan vootii gochuu dandeessu jechuudha ammas keessaa filtanii amma ol deebitaniitu hoomii yookiin peejii jalqabaatti deebinaa jechuudha amma ol deebine peejii jalqabaatti deebitu kunoo mallattoo awwaardii kana tuqxu jechuudha asii mallattoo awwaardii kana tuqxu sana booda fuula jalqabaatti isin deebisaa giruuppii isaan jala jiran sana jedhatu jechuudha
Kun amma kan guutuu Afrikaan jaaz kana jira guutuu abarraa seenaa jechuudha amma. Guutuu abarraa seenaa kun artistii Itoophiyaa fi artistoota beekamoo hedduutu jira gaa. Guutuu qofa dhattanii gochuu qabdu jechuudha. Maaliif abbaan waanuma ofii godha waan ta'eef kun guutuu abarraa footoon isaa baay'ee kwaaliti qaba kan leencootti du'aadha malee bootii gootoo jechuudha isa booda kan. You have voted successfully jechuudha. Amma guutuu abarraa bootii gootin raawwattaniitu jechuudha. Amma mas baakii kan duubatti deebinee traditional jala seenneetu leencoo gammachuu immoo bootii goonaa jechuudha. Amma leencoo gammachuu bootii goona. Kun Afrikaan traditional muuziqii jala jiranii. Sana booda gadi dhuftu artistoota beekamoo jira gaa beeti jiifaa jira Itoophiyaa keessaa sirbichillee badaamti garuu kee wajjin footoo kunooti sirbi leencoo gammachuu garuu footoo kana kwaaliti du'aa irra godhani. Kwalitiin qabu footoo sana irra godhani. Tee konnekshinii akkas godhatee bakka amma bootii teeraa jechuudha leencoo gammachuu yoo bootii successful jedhe bootii goonii raawwanne irraa jechuudha. Kana seeraan hundi keessan deemtanii akka bootii gootan abdii guddaan qaba. Leencoo gammachuu fi guutuu abarraa bootii godhaan siniin jechuu barbaada. Please hundi keessan steepii kana hunduma hordofaa waan gaafis ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Tii hundi keessan bootii godhaa akka baay'ina keenyaatti gaabeetu. Hammi kun meebi namumti 200 amma viidiyoo kana hojjedhe irratti meebi yoo bootii godhe kun hasmiti waa yaalaa miti. Sanaaf akka nyaannu abdii guddaan qabaa hundi keessan dhaqaa please bootii godhaa hundi keessan siniin jechuu barbaada. Akka nyaannu abdii guddaan qabaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin kootti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u bye bye.